السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن جرتون رتفتوني channel إبا مسلم. عرب برنوتا حالا برباكسات يتكون اسلم كبدي في سنسمع ليونا جدا أوديو يوتيوب نفكنا فرازيكال دادا أوديو لايبراري كيوتيوب متى ساتي نفكنا جدا كان كوبيرايتي رابلسا فيديو يوتيوب جونجلتي أكملت فيدنا فيديو أوديو سنجبو فننا فيدنا وان جامو كان راين سنجر سوبر بعدا أوديو ببريدا فرازيكال دادا فيديو دلينرتي فيدا موداف فيديو كنا نسنف كبدي فيرا warri channel keenya faaree taatan subscribe like share godhuun dagatina barnoota hundaa'u playlistii kana galee seentan barnoota hundaa'u akka isaa wal fakkaataniin isiniif kaa'ee jira barnoota tiktok barnoota facebook barnoota email dhuftanii as jalaa playlistii kana galaa barachuu dandeessanii isiniin jaa kallattumaan karaa barnoota bilbilli google chrome irraan qabne hin jiru google chrome keessanii galtan Izee Google Chrome keessa galtan booda bakka kanarratti YouTube jettanii ni barreessitan youtube.com ni gootan .com gootanii jechuudha. Izee kana barreeffatan booda irratti qottanii jechuudha. Search gootan. Izee kanatti isinii fide booda desktop site teessan ni ibsatanii jechuudha. Desktop site Kaya kanatti raayitii godhatanii jechuudha akka inni bal'isee isiniif fidu jecha akka isin mul'atuuf moobaayil xiyyadeelee galchee isinitti agarsiisu egaa inni piroofaayilii keessan akkanatti isiniif fide booda bakkuma piroofaayilii keessanii kanarraa ni tuqattanii jechuudha Izee asirratti tuqattan booda Izeen kanatti isiniif baasee ol deemtanii kunuuti studio YouTube kana keessanii galtanii jechuudha. Studio YouTube bakka jiru kana keessanii galtan. Yoo duraan appii keessaa qabaatan appii keessa isin galchaa appii yeroodhaaf isin barnoota san isiniif qabaddeetti indifaa akka inni appii keessa isin galchineef ammaaf ammoo ofirraa hiitanii seentanii jechuudha. Yookaan appii keessa isin galchaa jechuudha. Appii studio keessa akka inni appii keessa isin galchineef ofirraa hiitanii jechuudha. Haala kamiin fayyadamna kan jiruus viidiyoo kanatti aanuun kan inni isiniif qabadee dhufu ta'a. Izeen kanatti isiniif fide booda gad deemtaniituma bakkuma tanarra ni agartanii kun kana gad deemtaniituma mallattoo doolaalaa tana booda nootii tana bira dabartanii tanallee bira dabartanii nootii inni mallattoo audiyootiin ta'a bakka audiyoo fakkaatu tanarratti ni tuqxanii jechuudha. Firaazikaala babbareedaa kan viidiyoo jala godhatan argachuudhaaf Izee irratti tuqattan booda inni isiniif baasa. Izeen kanatti isinii baasee kunootii ni agartan firaazikaala babbareedaa akkanatti ol deemtaniitii kan isiniif ta'e kunootii bakkii Ilahin durmara kanarra jirti itti gadhiiftanii ilaalattanii jechuudha. Itti gadhiiftanii ilaalattanii jechuudha. Akkanatti hunda isaa mata matatti itti gadhiiftanii ilaaltan kan isiniif ta'uu ni buufattanii jechuudha. Kan isiniif ta'uu ni buufattan. Kan isiniif ta'uu ni buufattanii jechuudha. Kan itti aanu kanallee irratti kan isin agarsiisu. An amma kanaaf ta'u buufachuu gizeen fadhee kunooti bakki daawuloodii bakkuma tana jirti jechuudha kunooti asuma tuqeetiin gabbuufadhaa jechuudha kunooti naa gabbu'aa jira ni agartan meegaabaaytiin isaatilleen waa xiqqoo jechuudha gizee firii 30 isinii baasa gizee fixxan kunooti qastiin asuma jirti qastuma tanaan neekistii tuqattanii jechuudha neekistii tuqattan kunooti ammaas isiniif baasa 30 isinii baasa irra tuqattaniituma kan isiniif ta'e buufachuu dandeessan jechuudha. Firaazikaala addaa ta'es jala jira. Kan sagalee namaa hin qabne kanuma firaazikaala qofaan laallattan saniitu bareedaadha. Kunooti
viidiyoo firii 500 oliitu as dala jira jechuudha. Gisee fixan booda qastiin asuma jaluma kanarra jirti jechuudha. Qastiin jaluma kanarra jirti. Irratti wixaniituma buufattanii jechuudha. Kan ammaas daawulood godhachuu kunuutii daawuloodiin asuma jirti jechuudha. Asuma irratti tuqattanii jechuudha. Daawuloodii fuula isaa duraa isni qaba. Gabbuufachaan jira jechuudha. Amma gabbuufatee jira jechuudha. Abbaa lamaan gabbuufadhe kan naaf ta'u gabbuufachaatiin deemaa jira jechuudha. Akkanuma qastiin asumarra jirti. Qastii teessan tuqattan neekistii isiniif fidaa deemaa jechuudha. Audiyoo taphaatii miti. Audiyoon kun audiyoo hedduudha buufattanii viidiyoo keessan jalatti fayyadamuu dandeessina jechuudha. Akkamitti fayyadamna kan jedhus viidiyoo isiniif qabadhee kan hin dhufu ta'a. Akka ajaa'ibaatti viidiyoo editingii viidiyoo makanatti aanuun kan inni isiniif qabadhee dhufu ta'a. Warri chaanala keenyaaf faaree taatan subscribe godhuun dagatinaa. Warri ammoo maatii chaanala keenyaa taatanii jirtan nu jajjabeessitanii jirtan galatoomaa. Laayikii tuquu hin irraanfatinaan isin hin jaa barnoota biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura.